Akkam si godha? Maa? Eessa si dhukkuba? Maal akkam si godha gara? Qorra. Bakka hojii duratti isa hiftannaa? Qorri rooba duratti sani? Akka ofirraa fuudhin kaa garaa bichaa dhamas? Na qorrisiisallee dhasuutume. Uffatume? Maal ta'uu dhabee nama? Laa aboo fayyaa. Ani fati nufi ati tokko? Lakkii ta'u. Beetii siisiin ta'u. Laakki siin ta'u. Siin ta'u. Bakka adeemee fidee dhufa. Kaasuu ijji silkii kun waan wal haramama. Haraqee sannaa beektaa. Laakki ta'u. Ta'uu de. Laakki. Na yaa nani fayyaa rakkaatti. Ati aganuma dhugaa rabbi aganuma naarifatta. Nan du'e bakka. Ani Misiri ani daa shakkelleedha jedhe araqee immoo har'a siluma araqee immoo jecha maqaan ishee turofte irratti. Nan bakka nan dhuguu hin danda'u maasin maa dhudhu. Akkatti dhuddummaa argite. Waan isin dhuddan maaliif hin dhunne? Maal duraan dhudde maal gochaan si dhooggadhu duraan dhudde. Kana fakkaata hordoftoota keenya abbaa miliyoon kinoo kanuma maal jedhaan ishee ammaan? Naarrifatu naanna'u yoo na dhukkubellee zimuma jedha. Kana malee dubban. Qoyee acha ol koora waaqa koora. Nan bilbila jedha sobabee sobuun oolu. Jirra jirtuu fayyaa keessanii kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu. Nagaadha galata waaqayyoo hundi keessan akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan waaqayyo biraa isinii qaba. Egaa deebinee jirra ifnee bareennee tollee jechuudha. Egaa amma maal hojjechuu barbaadee naan jechuun keessaniin oolu har'aatti ani waa wayii karoorfadheen dhufe. Egaa akkuma argitanii viidiyoo wayii gadhiisne turre viidiyoo sanarratti akka ani mana yaalaa dhaqee garuu immoo beellamaan jechuudha. Akkasumas immoo yuma kana keessa biqiltuu waliin dhaabaa turre jechuudha abbaa miliyoon waliin. Garuu amma immoo hin beeku qorra ta'ee hin beeku garaana dhukkubsa jedhee piraankii irratti hojjechuun barbaada yoo na milkaa'e. Egaa piraankii kanallee na dhukkuba bakka garuu malee na dhukkuba jedheen aadaa qorra ta'uun oolu waan isaa wallaalee na dhukkuba. Naammoo samoona baadiyyaa deemne turre jechuudha. Gachi minaalbaata yoo garaan isin dhukkuba naanna'ee jedhanii araqee nuu kennan jechuudha. Jechuun akka yoo garaan nama dhukkuba itti fayyadamu nu wayiitti jechuudha isaan nu laalanii akkuma kun warra maanguddoota isaan nu se'anii jechuudha. Maanguddoonni akkasitti fayyadamu yeroo garaan dhukkubu oroonni itti qammasan nutti fura jedhan jiru jechuudha. Nama maalan jedhanii haraqee na barbaachisan jedhan. Haraqee kana takka fooluma isaa turiyyuu nan jibba jechuudha. Haraqee ani amma haraqee kana dhugu malee hin jedhaan jechuudha. Dhugu malee hin jedhaani yaa'u dhugama kana akka aadaa namootaati kuni aadaa saba hundaa osoo hin ta'in aadaa nama naannoodhaan jira. Yoo garaan nama dhukkubee haraqee lama sinii qinyu waan akkasiisan takka akkas jedhu jechuudha. Egaa immoo haraqee dhuguun cubbuun qabu sakkaruutu cubbuudha malee. Garuu ani waan takka dhugee hin beekne yookaan jedhee hin beekne yoo garaa illee na dhukkube dhugiyyuu yoo naan jedhan akkana gurran qabadha jechuudha. Jaaladhu jechuudha. Kanaaf har'a akkamitti haraqee barbaadde naan jedhin alaatamee olumaan laallaa waan naan jedhu ani garuu baay'ee na hadee dhukkubsadhaa siniin jedha sirrumatti dhukkubsadhaa meemiirri dhagaa'u akkamii yaa'u xiqqoo ishii galgalaa'ee jira si amma galgalaa hundumtuu qa'ee jirra waan mannum jedhu laallaa siniin jenna miira isaa daawwanna anamma kaameraa kiyya dhukkubadheen ciisa jechuudha algaarra akka malee kanan aadaa nan garagaraa nan xaara jechuudha. Kanaafuu maal sii godhu wayinnaan jedhe kaa bakka haraqeen barbaadan jedhaani
yookaan immoo waan inni jedhu garuu walumaa laalla yoo inni garuu maal sii fidu naan jedhe haraqee hin jedhani yoo inni garuu dafee natti fidu waa naan jedhu malee jechuun har'a akkamitti waa'ee haraqee yaadatte naan jechuun isaa walumaan turra nafaana ta'aa siniin jedha. Hordoftoota kiyyaa haala kanaan kaameraa kiyya dhokseen jira jechuudha. Amma mataa kiyya sidhadheen jira. Nama dhukkubu fakkaadheen jira jechuudha. Fakkeenya mataan dhukkube jechuuf akkanatti tolu, garaan dhukkube jechuuf akkanatti tolu, akka sirriitti jechuudha aaduutti mataa kiyya hidhadheen jira. Amma maalan godhatee nan ciisa jechuudha. Nan ciisa kaameraa dhokseen jira jechuudha. Shaffaneen jira. Miira abbaa miliyoonitti dhagahamu walumaan laalla. Yaa samuuna kana biraankisiin hojjenne hin beeknu kanumatti xiqqoo ishii maaliif hin hojjenne jedheetiin ni yaade jechuudha. Kana fakkaata. Amma deemee ciisee aadaa jechuudha. Ala kana jira garuu sirriitti yoon aadeen dhufa sirriitti sagalee kiyya ol kaasee jedheen aadaa jechuudha. Garuu ollaa illee nu dhaga'a. Waan an godhu hin beeku hoonaa tasaa ka'e. Akka naatasaa akka ungole jechuudha. Faana buhaara. Buhaara bitaan alkaa kana ani amma irra makoreetuman nan aadaa jechuudha. Baay'iseen aadaa yaa xinnoo ishee galgala waan ta'eef dimimmisuu hin oolu. Waa wayittuu isinitti mul'achuun keenya oolu jechuudha. Gaaddidduu illee ta'u waan isinitti mul'atu. Ammaanii ol bahee tanan aaduu jira jechuudha. Ya Rabbi dhibee nurraa qabe abbaa kee. Ma. Masa. Ya. Akam. Mari. Tuh, akam sih mana? Ya. Akam sih buat. Ma. Ini saya dulu. Ya. Ma, akam sih buat mana? Ya. Korro. Bakoji durati saya tena. Kore bawa durati kan. Nambe hani. Akan offer aku din ka. Berapa cara masuk? Ya. Na korro si sande dasok kami. Oh, offer tu Kana. Tu mata udah nama. Ya. Gimana? Amol devi devi. Ya. Amol devi devi. Akak mahal kok. Order dia murah. Dia murah. Mana yana lagi? Ya, kayak gini aja. Lagi. Ya, Messi oli semua. Oh. Ya. Ada. Aku baru bewan. Ambil. Nama baca aja tidak boleh dia murah. Ya. Komen anda wala orang baca itu apa hakimi mana yana demo ya. Dosi. Ni mana dari? Mak saya sih dah suruh. Saya sih dah fis. Bali. Okey. Okey. Ini kamu Arah muduran. Arah muduran kamu tahu? Dah kita yang tahu. Dah kinjal ni kalau tinggal.
araqee irraa muduraan qabna. Maqaan hin qabnasa. Laakkii qonnaan dawwala. Warra bajaajii tan dawwala deemtan mana yaalaa dhaqoo jira. Shaayisii danfisuu. Ina jechuun. Yoo kaa qorraa fi kaa qorraa maali are sila irra muduraan kana jetta. Laakkii araqee irraa muduraan inni. Yoo qonnaan dawwala yoo kan dhaqee fida. Mee qonna mana isaa miti. Har'a muduraan maalidha har'a moo maali maqaa isaa kaafte? Maal taatee isaa kaafte? Laakiin jedhe. Sirkiin kaasu maala godha. Laakiin jedhee acha mana yaala dhatta. Har'a muduraan tole guudii. Laakiin jedhe qoo sirkii kaasu dee bakka deemee dhaqee waamee dhufu. Dhaqee fidee dhufa. Lah, aboo fayyaa. Ani fati nufi ati tokko. Laakkii ta'u. Keetii siisiin ta'u. Laakkii siin ta'u. Ta'u. Bakka deemee fidee dhufa. Kaasuu ide sirkii kun waan wal haramee maa? Araqee sana ibsaadhu. Laakkii ta'u. Ta'uu de. Laakkii ta'u. Bilbilin bakka. Kaasuu deemee nagee fida kashi. Nagee fidee dhufa. Nagee fidee dhufa. Yeeko naan biraatti handa walaam moo kun kaasuu dide. Laakkii jedhanii qicu. Qicu. Gara kanaa siin ta'u beekan foolii akkamitti ati fooliidhaan fooliin jibbaan jirtu sammuu dhuma namni dhugu. Akkaasi kunillee sirkii namni sirkii kaasuu jira. Akkamni sitti amma akkamni? Nagee jechuudha. Akkam nama waa si dhiisu fakkaata moo kana adeemu? Nagee fidee dhufa bajaji. Maqaa sirkii kaasuu jira kunillee kaasuu. Nagee fidee dhufa akka. Amma fidee dhufa akka. Amma fidee dhufaan tu. Allora ulah sana nak kira faham? Nak kira. Enough tu. Ayo. What? Why? Amat clear, amat deh. Ya. Kau papa ada di sini. Ate. Ayo bos. Akan masih fakar tu? Dari. Juga? Eh. Ayo. Merah be. Ya. Akhir kesutaan. Tuh. Mana nama tidak ini nak mau kami geran orang. Banyak. Tapi makan tinari hati garu. Mari hati kana. Mali reka. Mari hati reka kana. Nah, huf tanya. Nah, huf harta musuh. Aku mulai hati gawayo ada gumarre nak kana. Mali. Mana gora figu ne da merab. Salah. Bunga gara bajaji. Bunga lu sila soba suruh kuere. Mama de sini. Me. Arake mau arra mau duri sila na berat. Arake mau na ikamal tamu. Gudde ni isti. Nah, kira tahu sin tahu. Si tahu.
amma si dhiise kan Kino kamera safidi lagi. Kamera safidi. Lagi. Kameraan keenya galgala akka dimimmisudha. galgalani namni fayyaa rakkaatti Ati haganuma dhugaa rabbii haganuma naarifatta. Nan du'e bakka. ani misiri ani daa shakkilleedha jedhe araqee immoo har'a sinuma araqee immoo jecha maqaan ishee turoof jarrate. Nan bakka nan dhuguun danda'u maasin maa dhudhu. Akkatti dhuddummaa argite. Waan isin dhuddan maaliif hin dhunne? Maal duraan dhudde maal gochaan si dhogga duraan dhudde. Kana fakkaata hordoftoota keenya abbaa miliyoon kinoo kanuma Maal jedhaan ishee ammaan? Naarrifatu naanna'u yoo na dhukkubellee zimuma jedha. Kana malee dubban. Qoy acha ol koora waaqa koora. Ana caalaa. Nan bilbila jedha sobabee sobuun oolu. Dhugaa almu laal lakkoofsa kan lama la ammoo naa deebisanii dawwalan bakka maalin jedhaan amma kaasuudhaan immoo kan irratti biskoolii ta'e. Abee ta'ee na dubbistee ooltu. Hordoftoota keenya soba kunoo baganaa argitanii. Taagee. Araqeellee cuudhijee. Situ maalin jedha uduyyoo sanii silkina jalaa kaasanii. Akkatti waa dhukkubee ajaaji fidaan jiru. Abboo ani lammata. Ammaan booda sin amanuu yaala. Sin amanuu gaa. Araqee naagis jennaan dide. Mana yaalaa ganaa bajaajitti dawwalaas taa'e. Ayyoo haadhata. Taagee. Silkii nama gandaatti na dawwalchisiifte galgalaamme. Yoo sii deebisa maal jettaarree? Uduuna jalaa kaasanii amma jedhe itti muufan taaka. Maal akkaatti nama dhukkubaa dafaati bajaaji as fiigan jedhamu ijoollee ofiif kottee fiiguun edaayi. Kana fakkaataa waa wayiitu ani piraankiidha siin jedhee ati garuu baay'ee naarrifanne haa ta'uti garuu naatasaa ka'ee jira ulfaadhaa galatoomaa waan nu daawwattaniifi abbaa miliyoon waan jedhu yoo qabaate haa jedhu. Nan hojii keessa bahee galgalaan isaa miti qoqa isaa miti maarree hojii waan hojjenne. Maarree naarifachiiftee ammoo. Isaa miti beelaali. Hordoftoota keenya samoonni kana baay'ee dabbaree jira jedhe bakka kanumaa jechaanillee meeqooyi maaliif hin hojjenne abbaa miliyoon irratti pirankii kana jedhe garuu immoo akkanatti sirratti hojjechuun kiyyaa akkas ati sirriitti fiiddee olii gadi fiiddee rifattee bishaan faanaa kennitee ilaalka hordoftoota keenyan akkasin jedhe bishaan faa akkanaa kennuttiin jedheeni. Garuu xiqqishuu ishii naa milkaa'ee jedhee yaada bakkuma silkii. Bishaan akkamitti asii kenna sila na qorrachiisa jette ati yookaan. Na qorrachiisaa shaayii sii daffisuu jedhee ani immoo na qorrachiisannaan haraquma san naaqicuufan barbaade harqees naaqicuu didee ol kaawwatee taa'aa jira. Komiin isa jechuudha. Isa komattee. Kana fakkaata hordoftoota keenyaa nagaan. Galgalaan immoo galgalaan amma reefuun uffata uffadheen kootii. Ana mamaan dubbadhu ammaaf garuu bagattii mite ammaaf garuu oduu ta'ellee oduu amma nama waamatti fiigan jiraayyuu ba'ee fiigalleedha garuu immoo kunumaa miti piraankiin irratti hojjette amma nan deeffadha akkuma jettu kana sanaan durallee hordoftoota keenyan xiqqoo addaan babbaduun keenya baay'ee xiqqoo qirnu jedhanullee kanaaf ammaaf immoo nullee hordoftoonni keenya akka nu jabeechaan piraankii keenyallee yeroo tokko tokkotti makaatti akkaataa jiruun waan jiru hundaa hojjennaa qabuun hojjennaadha. Jabeessaadha isaan jennaan amma dubbadhoonis boroo kan iftaan keechaanis immoo amma. Qophaa'e. Amaara kan qaba. Qophaa'e kaadha miliyoon. Ani immoo kanarraa kana piraankii raawwachuun yaadisuun qaba. Wanta akka silaa galgala silaa hidhee tanaan. Rabbi sitti